Tole bagaragaan dhuftan jecha maqaan keessan eenyudha isarraa dhuftanii gaarummaa waaqayyo lafa kanarratti isiniif godhe maaliidha maal nu gaafatu? Maqaan koo Sirmaa Manuun jedhama. Kan hin jiraadhu asuma duwwaa lama keessaa iddoon hojii koo Waamaa Galoodha. Gocha waaqayyo lafa kanarratti naa godhe guddaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Abbaa kootu dhukkubee ture ji'a tokkoo fi irra darbeera. Innis dhukkubi isaa mukarraa kufeeti. Isaa booda hospitaala giddaatti yaalamaa ture. Achi hospitaala sanaa fooyyeetu gara manaatti deebi'ee fayyee deddeebi'aa ture. Mataan koo moonatti dhaga'amaa jedha ture. Utuma jedhuutu naannoo ji'a tokkoof wayii erga ture booda halkan tokko rafee bulee harki isaa fi miilli isaa hundumtuu paralaayizii ta'ee bule. Achi ijoolleen obbolaa kootii abbaa keenyaan dhukkubee harki isaa fi miilli isaa paralaayizii ta'e jedhanii naaf daawwatan. Kan maaliin fidaa gara kanaa naqamteen fidaa jedheeni isaanitti hime. Gaafa kana giddarraa fidanii as gaafa bultii tokko hospitaala Lafiraadhaasicha naannoo jaatoo kana achi galchine jechuudha. Yeroo sana keessatti abbaan koo kuni anaanis hin beeku, ijoollee warra fidanii dhufan kanas hin beeku, bakka jirus hin beeku ture. Yeroo kana sitiskaanii ka'eetu sitiskaaniin kuni eessa sammuu isaa dhimmooti kan na dhukkuban jechaa ture. Egaan abbaa kee kanaa dhiigni gara sammuutti gadi dhiigeera. Yeroo dheeraa immoo irra tureera. Carraan hafuusaa xiqqaadha. Kanaatiif yoo si barbaachise gara olitti barreeffamaan fudhattee deemuu dandeessa. Yoo asitti naaf haa yaadamu jettee immoo asumatti si yaallanaa jedhan dookteroonni. Amma dookterii tokkoon itti sii kennanii dooktera duraanii wal beeknu tokko itti sii kennanii akkam maal naa wayyaa akkamidha haalli abbaa koo kuni jedhee gaafa gaafadhu yoo asii fuutee deemtes abbaan kee kun badaa hiika waan qabuun fakkaatu. Ati kisaaraa baay'ee isaa jedhamta. Kanaaf iddoo kanattis numa yaalama waan ta'eef garaagarummaan jiru muraasadha waan ta'eedhaa fi bakkuma kanatti yaalsifadhu abbaa keenyaan jedhe. Yeroo kana keessa koo keessaa baay'ee natti dhaga'ame bakka jirus na wallaalee sammuu koo kan mana deema malee walii namaas hin beeku. Yeroo kana haa ta'u jedhee man walii gale kun gaafa bultiima tokkoo sana gaafuma achi galchine sana bulee akka opereeshinii ta'u guutummaa guutuutti isaan duukaa walii gallee amma taa'an jira. Amma facaasaa ganama abbaa koo kana laaluu dadhabeen ijoolleen obbolaa kootii waraanaa gadii kana dhokadheen amma carraan abbaa koo qabu parsantii 50-50 jedhaniiru. Daqiiqaa kana booda yookiin argachuudha yookaan dhabuudha. Kanaaf immoo kan jedhu sammuu koo keessatti baay'ee natti dhaga'ame isaan irraa adda bahanii bakka qoosmii tokko dhaqeen taa'een imimmaan na keessa jiru garaa koo keessaa ka'e qabachuu dadhabeen ijoollee kana dhokadheen imimmaan koo fixadheen iddoo sana utuun taa'u mucaan tokko akkuma koo taa'aa ture maal taate bolleessaa naan jedhe. Innaan abbaa kootuu kana kanadha du'allee noolanii garuu immoo irra ture yeroo nutuu yaadadhee dhate abbaan kun fayyaa sichan yeroo itti darbe kana bicha qofatu na boosisan jedhee. Kanaatiif kun rakkina qabu ani kun haala koo opereeshinii godheen taa'aa jira. Kanaatiif bakka jabaadhu egaatii yaalchisuudha malee kanarraan kan hafe waan waaqayyo godhu bichaa eeggannaa jabaadhu jennee wal jajjabeessinee mucaa sana duukaa wal biraa kaane. Achi saatii booda guyyaa facaasaa sana immoo gaafa bultii lamaa jechuudha iddoo kana sagantaan jiraadhan. Already abbaan koo opereeshinii ta'uudhaaf wantoota adda addaa hundumtuu xumurameera. Sagantaa iddoo kanaa kana bilbila koo saalentii godheen sagantaa iddoo kanaa dhufe. Eessan taa'ee ilaa gara booda kanaan taa'ee ture. Sagantaa amma dhumaatti isaan natti daawwatanii hundumaa dhiisee isaan egaa opereeshinii gochuudhaa fi hundumaa dhiisee callisee saalentiidhaan sagantaa kana hirmaachaa oole. Xumura irratti warri qabeenya keessatti waaqayyoon tajaajiluu barbaadanii jedhanii raajiin gaafa sanas achi saba kana waaman anis keessaa tokko ta'ee iddoo kana dhaabbadha. Kanaa booda dabareen naga'u naafis kadhatanii mo'ichi kan keeti kan jedhu sagalee raajifaa biraa karaa waaqayyoon abee isa kana haa ta'u ameen deeman dhudhuba deebi'een taa'e bakkuma koo. Ammas isaan bilbilli numa na cannaqa
Isa kana gaariidha alodee isaaniitti godhee taa'eera. Amma xumuraatti sagantaa kana armaadheen bahe. Xumura irratti immoo warri bishaan dhaan kadhachifachuu barbaadanis bishaan gara booddaatti haftanii fidatanii dhufuu dandeessu nu jedhan. Isa booda keessan seenee amma xumuraatti turse jechuudha. Gaafa kaan raajiin nama tokkoof kadhatanii lammaffaarra dabaleen gaafa naga'u maattu si jalaa hidhamee jedha si jalaatiin aan jedhan. Anaan kan abbaa kootu dhukkubsachaa jira. Amma hospitaala jira. Opereeshinii ta'uudhaaf dabalee qabadhee kun amma naa dawwalaa jiru jedhee. Raajiin kana kana jenne irraa buqqisi bishaanicha naan jedhan. Bishaanicha irraan buqqise. Bishaanicha si'a sadii afura baafatanii dhaqisuma kan abbaa kee obaas waaqayyo gidduu sii galeera naan jedhan. Ameen haleluuyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Achiiti bishaanichuma fuudhee dhaqeen akka qursii nyaanne akka bishaan hin dhunne immoo itti himameera. Isumaan immoo dhaqee sumana sii dhaqu bishaanicha abbaa koo si'a sadiitti qabeen iddoo mallattoof na eegaa jiru silayyuu isaa booda na mallatteessee bolaan koo warreen boodaas hin mallatteessanii achumarraan xiqqoo turanii ammas ajajame kana dhaqii bitii dafii kottu mignaata keessa qofa kee taa'aa oollee maaliif akkas nu goota naan jedhan. Isaa booda mallatteessinee waan isaan naan jedhan sana dhaqee biteen dhufee isaa booda kutaa opereeshinii gashan. Gaafa kutaa opereeshinii gashanii amma gaa marrumaan koo silayyuu sirreessee bakka hidhadheera. Kana booda bakka erga nachi galee callisnee mateenyee maa nama furtaanee eegaa ture. Isaa booda xumura irratti tuma eegnu abbaan koo gaafachi isaan as baasan maqaasaa gaafatanii maqaan keenyudha jechaa dhufu achi as baasan. Abbaan koo maqaasaa himataa achi as bahe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ani du'aatu gara kootti ba'an hin jedhe malee afaan isaa hin dubbatan seene. Achiiti gaafanni isaan as baasan dhaqadhaa iddoonni duraanitti deebisaadhaan iddoo duraanitti deebi'e. Inuma dubbata ammayyuu. Isa kana amma yoona abbaan koo fayyee ammayyuu gara biyyaatti galee jira. Ka'ee mana fincaanii galee ba'utti jira. Waaqayyoon guddaa godhaa waaqayyoos akkasitti na gargaare kana waaqayyoon naa galateeffadhaa sabni waaqayyoo. Tole abbaan koo gaafa biyyaa dhufan namni isaanii qaamni isaanii gar tokko baranaastii dheettanii gaafa isaan opereeshinii ta'uun dhabeedhan immoo anaddina murteeffadhee dhufeettanii bishaan namni waaqayyoo irratti kadhatanii isinitti kennan dhattanii akka baaftaniitu. Isaa hundumtuu fayyee sammuu isaa of beekee guyyaa opereeshinii ta'ee bulu anaaniyyuu sa'aatii 4 irratti na bare. Sa'aatii 4 irratti iddoo kana maal hojii na fiddanii adeemsa keessa qaamni isaa kun guyyaa gaafa sanaa fooyyee qaba ture. Bulee gaafa guyyaa 3 immoo ofii bakkeenya qabnee bakkee kana keessa deemsisuutti kaane mana hospitaalaa sana keessa. Amma guutummaa guutuutti fayyee ofiisaa mana fincaanii dhaqee galuutti ka'eera naan jedhani amma gara biyyaa galeera ofii masaayyuu gara mana fincaanii dhaqee galaa jira naan jedhani. Sabni kana dhageessan harka keessa walitti buusaa galataa bilillee waaqayyoodha. Nuura dhuga baatuusaa bara baraa ta'a gooftaas hin gargaare biraan.